Manni ijaazaa Yuunaayitid Arab Emireetitti manni lammiilee Itoophiyaa 30 hanga 40 ta'an seeraan ala keessa jiraatanidha. Kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa isinaa dhaqqabu. Har'aan tana qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophichaatti nu faana ta'aatii nu hordofaa. Kutaaleen Yuunaayitid Arab Emireet manneen ijaazaa baay'inaan keessatti argaman keessaa tokko bulchiinsa Shaarjaati. Haalli kun biyyoota Arabaa biyya Itoophiyaa mana namaa keessatti qacaramanii hojjetan kan baratamedha. Dhugaasa maqaa kanaa namoonni hedduun kafaan biyyatti hubaachuun itti fayyadamu. Dubartiin mana namaatti hojjetanii fi lammiileen hojii dhabanii akka iddoo turtiitti kan itti fayyadamanidha. Innis mana ijaazaa jedhamu beekama. Ijaazaan afaan Arabaatiin qaama yookiin jaarmiyaa nama baratee tokkoof beekamtii yookiin waraqaa ragaa kennuudha. Asitti garuu akka mana aara galfii jechuuti. Garuu manni ijaazaa akka jedhamu mana iddoo aara galfii qofa miti. Namoota dararaa hamaa keessa darbanii fi godaannisa keessa isaaniitti baataniitu asitti argamu. Hojjettoota isaaniin kan gudeedaman, qaamni isaanii bishaan ho'aan yookiin bulluqaan kan gubate, laalli gowwoomsee kan kiisii isaanii onsee, maatii fi fira dhihoo akkasuma jaalallee isaanii kan ganamaan paaspoortiidhaan yeroo haaressuu dadhabuun kan seeraan ala ta'an, waggootaaf hojjettoota turan kan mindaa dhoowwatamanii fi mudannoowwan gaddisiisoo adda addaa kan qabanitu mana kana keessatti kooluu galanii jiraatu. Jiruun mana ijaazaa Dubaayitti maal fakkaata kan jedhu ilaalla. Biyyoota Arabaa manneen ijaazaa itti argaman keessaa biyyi baha giddu galeessa guddina diinagdee fi teknoolojii ija addunyaa seentee fi giddugala daldala filatamtuu taate jirtu Dubaay tokko. Lammiileen biyyattii caalaa lammiilee biyyoota addunyaa garaagaraa iddoo jireenyaa kan taate Dubaay bakkeewwan bashannanaa fi ijaarsa manneenii qananii ta'an hedduun akkuma beekamtu manneen namoonni 30 hanga 40 ta'an kutaa tokko yookiin lama keessa jiraatanis of keessaa qabdi. Bulchiinsa naannolee Yuunaayitid Arab Emireet torba keessaa iddoon daldalaa fi hawwataa turizimii ta'uun jalqabarra kan jirtu Dubaay bulchiinsa Abu Dhaabii fi Shaarjaadha daangeffamti. Shaarjaan fi Dubaay akkuma magaalaa tokkooti, garuu bulchiinsa mataa isaanii qabu. Namoonni hojiiwwan adda addaa irratti bobba'uun jiruu isaanii gaggeeffatan, keessattuu manneen galii xixiqqoo argatan Dubaay keessa hojjetaa, jireenyaaf ammoo Shaarjaa jiraatu. Jiraattonni akka jedhanitti Shaarjaatti manni kiraa kan Dubaay irraa waan hir'isuuf jireenya achi filatu. Hojii argachuuf ammoo Dubaay wayya. Sababa kanaaf namoonni hedduun hojiif Dubaay, jireenyaaf Shaarjaa filatu. Manni ijaazaa lammiilee Itoophiyaa Shaarjaatti kan baay'ateef sababa ijoon tokko kana. Biraanuun Abuutoom maqaan kan jijjiirame erga Dubaay jiraachuu eegalee waggaa 5 lakkoofsiseera. Mana kutaa xiqqoo 2 qabu kireeffatee Shaarjaa jiraata. Mana ijaazaati. Mana ijaazaa kana erga eegalee waggaa 2 guuteera. Inni kireeffate kana keessa lammiilee Itoophiyaa bakka dhaqan dhaban hedduun itti da'eeffatanidha. Lakkoofsi namoota mana ijaazaa biraanuu jiraatanii haala yeroo irratti hundaa'u ni jijjiirama. Yeroo garii namoonni hanga 40 ta'an mana inni kireeffate kana keessa akka jiraatan hima Biraanuun. Maamiloonni mana ijaazaa Biraanuu gosa 2. Gariin mana namaa kan hojjetanii fi yeroo boqonnaa isaa asitti dabarsuuf kan dhufanidha. Kaan immoo sababoota garaagaraa hojii isaanii gadhiisanii akka qubatan dhabanii dahuu barbaacha kan dhufanidha. Wayita gareen BBC garas imalee daawwatetti Biraanuu mana kutaa xiqqoo 2 kireeffate keessa namoota 33 qaba. Kanneen keessaa 16 hojii hin qabani. Manni ijaazaa Biraanuun kun kutaa tokko kan dhiirotaa, kutaan tokko ammoo kan dubartootaati. Garuu dhiirotaa fi dubartoonni kutaa garaagaraa jiraachuu isaa mana ijaazaa hundaa miti jedha Biraanuun. Dhiironni fi dubartoonni 30 hanga 40 ta'an kutaa tokko keessa kan bulan jiru jechuun miira gaddaan dubbata. Hunduu taatee isaanii mudate kan yoomuu hin daganne yaadaan qabatanii ittiin wal'aansoo qabu. Hojjettoonni mindaa kan hin kanfalaminiif hafeem, daldaaltonni kan gowwoomsanii fi mudannoowwan hedduu kanneen qabanidha. Biraanuun mudannoowwan namoonni mana isaa jiraatan hanga har'aatti itti himan keessaa kan dubartii dhiyeenya isa bira dhufte itti himtee adda ta'uu dubbata. Namni kun maqaan Hiwootiin maqaan kan jijjiiramedha yookiin maqaa ofii jijjiirattee kan ofii uffatu jechuudha. Jiruu fooyya'aa barbaacha gara Dubaay kan imalte ji'a 2 dura. Gara Dubaay kan geessanis daldaalota. Akkuma Dubaay geesseen gara bulchiinsa Ajmaaniitti geeffamte. Ajmaan bulchiinsa Yuunaayitid Arab Emireet 7 keessaa tokko. Hiwoot viizaa turistii kan ji'a tokkootiin gara Dubaay imaluu dandeesse. Daldaalonni osoo viizaan kun yeroon
hin dhumatin hojii eegalsiisanii eeyyama akka baasaniif waadaa seenanii ture. Kana ta'ee argame garuu faallaa kanaati. Hiwoot akkuma ajmaan geessan dubartii Itoophiyaa tokkoon dabarfamtee kennamte. Dubartiin Hiwoot fudhatte kunis hojii dallaalummaa hojjetti. Hiwoot har'a boru hojii eegala jettee eegdi homtuu jiru. Inumaa dubartiin kun sin garana fiduuf baasiin baase maatiin kee akkanaaf kaffalu itti himi. Ajaja jedhu Hiwoot itti dabarsite. Maatiin Hiwoot harka qalleeyyii waan ta'aniif mallaqa isheen gaafatamte kaffaluu warra danda'u miti. Haala jiruu fi jireenya maatii ishee eeruun kaffaluuf akka hin dandeenye hubachiisuuf yaaltus kan garaa laafeef hin jiru hin arganne. Haala kanaan Hiwoot ji'a lamaaf mana tokko keessatti ugguramte turte. Viizaan turistii ji'a tokko fudha jedhamee kennameef duruu jala bobba'e yookiin yeroon irra darbe. Tanaan booda Hiwoot United Arab Emirates keessa jiraachuun ishee seeraan ala ta'eera. Qaama dhimmi ilaallatu iyyachuuf mirga hin qabdu. Qaama seera jalaa dhokachuuf qofa garuu hamma yoomitti. Haala isheen keessatti kufte kana akka carraatti fayyadamuun burjaajii keessa ishee galchani. Isheenis yeroo yeroon gara Itoophiyaa bilbiluun mallaqa gaafatamte irraa kaffalanii lubbuu ishee akka baraaraniif maatii fi hiriyoota isheetti boo'aa turte. Sana ta'ee garuu mallaqa gaafatamte nama irraa kaffalu argachuu hin dandeenye. Dubartiin Hiwoot biraa turtes mallaqa kana kaffaluu akka isheen hin dandeenye wayita hubattu dukkana halkaniin baastee bakkeetti gatte. Hiwoot maal gochuu akka qabduyyuu bitaa itti gale. Nama ishee gargaaru tarii akka carraa yoo argatteef daandiirra oliif gadi deemaa halkan sana dabarsite. Barumsaa dhugaa hin seene. Nama Itoophiyaa tokko argattee waan ishee mudate hunda ibsiteef. Namni kun kallattii rakkoo ishee furuuf danda'u yoo baatellee waan furmaata ta'eef jedhe yaade filannoo dhiyeesseef. Yeroof mana ijaazaa boqattee achiin booda hojii akka barbaaddattu gorse. Hiwoot filannoo biraa waan hin qabneef yaada kanatti walii galte. Namni sun Biraanuu waliin walitti fide. Erga mana ijaazaa Biraanuu jiraachuu eegalte torbaan muraasa lakkoofsifteetti. Ji'a lama wayita ugguramte dararamaa turteetti burjaajii fi jeequmsa sammuu ishee mudate irraa kan ka'e hariiroon ishee nama waliin qabdu baay'ee kan daangeffamedha yookiin gadi bu'eedha. Waan ishee irra ga'e duubatti deebitee yaadachuu ta'e dubbachuun gonkumaa hin feetu. Kun mudannoo lammiilee Itoophiyaa hedduuti. Baay'een isaanii mana namaatti qacaramanii hojjechuu biyyaa ba'anii kan dararaan irra ga'u irra caalaan orma miti lammiidhuma Itoophiyaatiin. Dallaaltonni akkamii hojjettoota burjaajessu kan jedhu mootum hojii karaa seera qabeessa ta'een argatan gadhiisanii akka bahan gochuun kan burjaajessan dallaalota Itoophiyaati. Miin Itoophiyaa mana namaatti hojjetan kunniin dallaalota amanuun paaspoortii fi eeyyama jireenya isaanii bakka itti qacaramanii dhiisanii harka duwwaa ba'u. Al takka seeraan ala taanaan ammoo jireenya isaanii guutumatti burjaajaa. Hojjettoonni mana namaatti qacaramuuf karaa ejentoota deeman hojii erga eegalanii booda yeroo murtaa'eef mindaa isaanii irraa ejentootaaf kaffalu. Hojjettoonni hedduun hojii isaanii dhiisanii kaampaanii irra caalaa mallaqa kana kanfalu diduufi. Kana keessatti gaheen dallaalotaa ammoo olaanaadha. Osoo itti hin dadhabin namoota United Arab Emirates gaanitti abbaa ta'anii mana nama biraa galchanii mallaqa irraa nyaachuuf akkas godhu jedhani. Dallaalonni shira akkasii lammiilee Itoophiyaa irratti hojjetan Itoophiyaanota. Hojjettoota mana namaatti qacaramanii amansiisanii baasuuf maloota garagaraa fayyadamu. Malli isaan itti gowwoomsan tokko mindaa fooyyaa akka argatan ni goona kan jedhu yoo ta'u karaan isa ittiin dhiyaatan hedduudha. Dallaalonni kunniin hojjettoota mana namaatti miliqsanii kanniinitti callisanii itti hin dhiyaatanii jalqaba haala isaanii sirriitti qo'atu. Keessattuu afaan sabummaa fi amantii riqicha dallaalonni ittiin hojjetan ittiin siqanidha yookiin ammoo itti dhiyaatanidha. Dallaalli amantii yookiin afaan dubbatanii itti dhiyaatu ni amanama. Yookiin salphatti dubbataa waan ta'eef salphatti ergama isaa raawwata. Seenaa Ababeech maqaan kan jijjiirame ammoo kanarraa adda. Isheen ammoo dallaalota Paakistaanii gowwoomfamtee harka dubbatti hafte. Dallaalonni ishee gowwoomse biroo mataa isaanii banatanii qabu. Balbala biroo isaanii irratti beeksisa waa'ee isaanii ibsuu fi bakka bu'iinsa seera qabeessaa ta'e warra qabanidha. Ababeech kan argite dallaalota kunniin amanuun eeyyama jireenya akka haaressaniif walii galte. Yeroo garagaraatti tajaajila isheef godhameef mallaqa gaafatamaa kaffalaa waggaa tokko dhume. Yeroo yeroon abdii hin dhumnee fi beellama dhaabbii hin qabne kennuuf waggaa ol eegdus homaa wanti ta'e hin jiru. Erga adeemsa kana eegaltee diraama United Arab Emirates 15,000 birrii 230,000tti tilmaamamu kaffalteetti. Ababeech yeroo hanga kanaa eegdee mallaqa haganaa kaffaltee kana ishee mudate garuu waan nama gaddisiisu abdiin ishee ni dukkanaa'e. Dhaabbata mallaqa ishee waggootaaf mana namaatti dadhabdee kuufatte kun mutut godhee harkaa fixee bakka kireeffatte itti hojjettu gadhiise teessoo ishee balleessee badeera.
Ababechi hanga humna ishee dhaabbaticha faana buutee barbaaduuf yaaltus hin milkoomne. Gara imbaasii fi koominiitii Itoophiyaa deemtes gargaarsa gaafachuu hin barbaanne. Dhokattee mana ijaazaa Biraanuu jiraachuu dirqamte. Eeyyama jireenya waan duraa bobba'eef akkuma hiriyoota ishee kaanii mana ijaazaa dhokattee waan dhufu eeggachuu filatte. Ababechi haala kanaan humni ishee mana ijaazaa Biraanuu ta'e. Biraanuun namoota mana ijaazaa jiraatan tokkoon isaa diraama 200 kaffalchiisa. Kanneen hojii hin qabne mana kiraa irratti dabalataan gatii nyaataa irratti herreega qabata. Kan hojii qaban yeroo sana kaffalu. Kan hojii hin qabne wayita hojii argatan kaffaluufi amma duubeedhaadhumaan yookiin liqaadhumaan jiraatu jechuudha. Ababechi namoota fuuldura wayita hojii argatan kaffaluuf liqiidhaan yookiin duubeedhaan jiraatan keessaa ishee tokko. Gariin osoo hojii hin qabaatin hanga jaha mana ijaazaa kana keessa akka jiraatan hima Biraanuuni. Namoota isa biratti dhayeeffatan hedduuf hojii kan barbaadu Biraanuu mataa isaati. Hojii kanaan barbaaduuf tokkoffaa isaan gargaaruuf lammaffaa liqii irraa jiru akka kaffalaniif jedha Biraanuun. Dabalataan wayita hojii arguufis gatii dadhabbii isaa yookiin komishinii Diraama 200 argata. Kun waan Biraanuun ittiin jiraatudha. Kanas ta'e garuu hojiin Biraanuu itti jiru kaataa seera biyyattiin dhorkaadha. Mana ijaazaa banachuun seera United Arab Emirates ni deeggara kan jedhuuf ammootu United Arab Emirates itti gaafatama konsiila Itoophiyaa Dubaay fi Imiroota Kaabaa kan ta'an Ambaasaadar Akililuu Kabbadee manni ijaazaa maal ittiin dubartoota keenya akka isaan itti hojjetan gowwoomsanii baasuun seeraan ala jiraachisuudha jedhani. Akka Ambaasaadar Akililuun jedhanitti manneen ijaazaa haala namummaa hin eegneen namoonni hedduun mana dhiphoo tokko keessa akka jiraatan gochaa jiru. Kun ammoo seera biyya kanaan United Arab Emirates kan deeggaramu miti. Biraanuun akka jedhutti ollaa mana ijaazaa isaa manneen ijaazaa biroonis jiru. Namoonni hanga 30 ta'an bakka tokko jiraachuun akka quba qabu hime. Rakkoon lammiilee Itoophiyaa mudate kana ijaazaa jiraachuuf isaanii dirqamsiise irra caalaan imbaasii waliin dubbachuun furamuu kan danda'an jiru. Haa ta'u malee lammiileen kunniin imbaasiin akka rakkoo isaanii furuufiyyuu onnee guutuu hin amananii. Sababa dararaa mana namaatiin irraa ga'uun lammiileen Itoophiyaa karaarra gatamanii kaan lubbuu dhaban illee jiru. Biraanuun akka jedhutti namoonni hedduun mana ijaazaa isaa jiraatan kanneen karaarratti gatamanii fi miidhaan isaa irra ga'eef wal'aansoo argatan fooyya'aniidha. Wal'aansallee argachuuf waraqaa eeyyama jireenyaa fata. Gariin paaspoortii illee hin qabani. Kanaaf eeyyama jireenya isaa hiriyoota isaaniitti yaalamu. Soo dhukkubsatanii sababa eeyyama jireenyaa dhabuun yaala malee kan hafan hedduudha jechuun waan isa biratti namoota kunniin mudate BBCtti hime. Dhiyeenya kana nama sababa kanaan du'e karaarratti argame gara biyyaatti akka erganis hime. Namoonni reeffa karaarra kaasuu sodaatanii irraa dhiisanii ani garuu ofitti murteesse kaase sababa kanaan qormaata guddaan argee jira. Adeemsa dheeraa booda gara biyyaan ergine jedhe. Kanarraa imbaasii fi koominiitiin Dubaay jiru isaan gargaaruu kan hime Biraanuun jaarmiyaaleen kunniin jiraachuu taate akkana qofa irratti barre jedhe. Imbaasiin waraqaa imala qopheessee reeffa biyya erguu qofa hojiin isaa jedha. Namni biraan mana ijaazaa jiraatu paaspoortii haareeffachuuf imbaasiitti akka rakkatu hime. Ababechi gama isheen paaspoortii haareeffachuu wayita gara imbaasii deemtu buusii koominiitiif gaafatamu himte. Biraanuun paaspoortii haareeffachuuf duraan diraama 600 kan ture amma ammootum 1200 akka gaafatame ibse. Gatii kana namoota hojii malee taa'an maal miti kanneen hojiirra jiraniyyuu haareeffachuun ni rakkatu jechuun gama kanaan rakkoo keessa akka jiru hime. Paaspoortii biyya yeroon isaa dhumuuf waggaa tokko qofatu hafa. Haareeffachuuf ammootum mallaqa guddaa kaffaluu qaba. Akkamiin haareeffadha kan jedhu baay'ee na yaaddessaa jira jette Ababechi. Namoonni haala kanaan jiraatanii fi kaanis hedduun isaanii carraa imbaasii haala salphaan argatanii tajaajilamuu hin qabani. Hedduun keenya imbaasii eessa akka jiruyyuu hin beeku. Akkaataa ittiin isaan arganus baay'ee ulfaataadha. Kanaaf karaa namaatiin deemnee dallaala gidduu seenuuf saaxilamna jedha namni mana ijaazaa dubbisne tokko. Ambaasaadar Akililuun komii namoonni dhiyeessan kana guutumatti hin fudhatanii. Furmaata kanaan dura tureen rakkooleen muraasni hin turre jechuun hin danda'amu. Amma mooraa konsiila keenyarraa eegallee tajaajila kennuun sirreessineerra jedhani. Waliigaltee bulchiinsa United Arab Emirates torbaan keessa kan galee ba'uu waliin lammiileen Itoophiyaa 2,000 hanga 3,000 ta'an ni jiraatu. Lammiileen Itoophiyaa kutaa United Arab Emirates hunda keessa faca'anii jiraachuuf bakki itti tajaajila argatan murtaa'aa ta'uunsaa rakkoo isaan mudate akka hammeessu ni amanna jedhani. Imbaasiin Itoophiyaa United Arab Emirates jiru maal jedha? Lammiileen Itoophiyaa rakkoo keessa jiraachuu himatanii hedduun isaa Dubaay fi naannoo ishee warra jiraatanidha. Rakkoon kun Dubaay qofa osoo hin taane bulchiinsa biyyoota
kan keessatti akka mudate United Arab Emirates Ambassador Itoophiyaa Umar Hussein himaniiru. Lammiileen akka odeeffannoo argataniif tajaajila karaa onlaayinii mijeessuu jiraachuu fi keessattuu Dubaayii fi naannawa hojii ragaa namoota karaa qindaa'aa qabaachuun yookiin dijitaalessuu eegalamuun himanii rakkoon paaspoortii wal qabatee ka'urratti akkas jedha. Namoonni mana isaaniitti tajaajila akka argataniif haala mijeessinerra bakka isaan jiraanitti paaspoortii akka isaan ga'u goonerra gatii geejjibaa muraasaa kaffalanii paaspoortii mana isaatti argatu. Fakkeenya dheeraa imalanii hanga imbaasii dhufuu isaa hin barbaachisu. Yeroo miidhama hawaasummaatti keessatti Facebook irraa fuula tokko banuun namoonni hunduu karaa sana tajaajila akka argatu goonerra jedhan Ambassador Umar. Rakkoon namoonni himatan kun bu'uura isaa leenjii hubannoo isaaniif kennuun osoo hin ga'oomin dhufuudha jedhanii jalqabuma hubannoo gahaa osoo hin argatin dhufuun ture. Lammiileen biyyaa biraa hedduun as jiraatanii daa'iman haala kanaan dhalatu seeraan ala ta'am. Biyya kanatti namni waraqaa seera qabeessa hin qabne jiraachuun hin danda'u. Manni yaalaa mana barumsaa dhaquu hin danda'u jedhanii United Arab Emirates keessatti namni balleessaa gaafatamu jalaa hin ba'u. Al takka balleessinaan ammoo irra darbuun hin jiru. Kanaafuu seera biyyattii beekanii jiraachuun dirqama. Ambassador Umar damee diaasporaa fi koominiitii biyyattii cimsuu hawaasni Itoophiyaa biyyattii keessa jiru tajaajila si'ataa bakka jiretti akka argatan hojjechaa jiraachuu himanii. Dameen diaasporaa keenya rakkoo lammiilee biyya keenya mudatu akka hordofu mana hidhaa fi hospitaala deemanii akka ilaalan goonerra garuu nama hunda dhaquuf kan nu qabe rakkoo baajataa fi humna namaati jedhanii. Jiruu fi jireenya lammiilee Itoophiyaa biyyoota Arabaa garaagaraa keessa jiraatan wal bira qabamee yoo ilaalamu haalli United Arab Emirates jiru fooyyee qaba. Garuu sadarkaa biyyaatti irra geessan yoo ilaalamu ammallee hojii guddatu nu eeggata jedhan Ambassador Umar. Sadarkaa biyyi kun irra geesse sirna teekinooloojii guddinaa fi yoo ilaallu kanaa ol hojjechuu dandeenya. Kanaaf ammoo mana ba'uu qaqqabamaa ta'uu yoo dandeenye yeroo muraasa keessatti sadarkaa fooyya'aa irra ga'uu dandeenya jedhanii hundaa ol garuu leenjii kennuun haala jiru sirriitti hubachiisuu nu gaafata jechuun xumuranii. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii nadhaaf qindeeffannee kana fakkaata. Namoonni mana keenyaaf yookiin YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Xumuree jira. Horaa bulaa deebanaa.